seektaroonni itti waamamni isaanii tajaajila mana qopheessaaf ta'an ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos fuuldura keenyatti kabajamu sababeeffachuun tajaajila idilee kennaniin maddiitti bifa addaan hawaasa tajaajiluuf qophii xumuruu hojii gaggeessaa itti aanaan waajjira hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee obbo Tafarraa Moollaa ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Magaalichatti seektaroonni magaalaa Finfinnee itti waamamni isaanii tajaajila mana qopheessaaf ta'an waajjirri hojii gaggeessaa, komishiniin hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa, tajaajila humna ibsaa fi ejensiin qulqullinaa tibba ayyaanaa kanaatti tajaajila idileen cinaatti tajaajila addaa si'ataa fi qindoomina qabu kennuuf qophii xumuruu isaanii obbo Tafarraa Moollaan dubbataniiru. ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ካላጋጠመን በቀር በሁሉም አገልግሎቶች በኤሌክትሪክ በጽዳትም taateen humna keenyaa ol ta'e yoo nu mudateen alatti gama seektara hundaan jechuunis gama humna elektirikaan, qulqullinaan, bishaaniin akkasumas sadarkaa keenyatti kan hordofamu hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaanis qophii gahaa taasifneerra. Uummanni keenya ayyaanicha sodaa tokko malee karaa nagaatiin akka kabaju abdii guddaa qabna. Tajaajiloonni armaan olitti eerre sababa adda addaatiin kan addaan citan yoo ta'e dhaabbileen sadarkaa garaagaraatti haala mijataa tajaajila kana itti kennuu danda'an uumneerra. Komishinarri Komishinii Hooggansa Hojii Sodaa Balaa fi Ibiddaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Fiqiree Gizaaw ayyaana Faasikaa sababeeffachuun balaawwan tasa mudatan qolachuuf xiqqeessuuf hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira jedhaniiru. Keessumaa guyyaa ayyaanaatti itti fayyadama elektirikaa wajjin wal qabatee balaa gahuu danda'u ittisuuf of eeggannoo cimaan taasifamuu akka qabu hubachiisaniiru. የቤት ውስጥ የተለያዩ ነገር ይጠቀማል። ቡና ከማፍላት ባህላችን ብዙ ነው። የምንጠቀመው ነገር አለ። Hawaasni keenya mana isaa keessatti wantoota adda addaa ni fayyadama. Buna dhaaburraa eegalee aadaan keenya baay'ee waan ta'eef hojii garaagaraa mana keessatti hojjenna. Yeroo kanatti balaan tasaa akka hin mudanne of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Waqtiin isaas waqtii gannaati. Kana waan ta'eef roobni yeroo roobu lolaan jiraachuu danda'a. Hafteewwan mana keessaa balaa lolaa dhaqqabsiisuu danda'an irratti of eeggannoo taasisuu qabna. Hojii magaalaa Finfinnee miidhagsuu eegalamee cimsanii itti fufsiisuu fi balfoota garaagaraa wayita ayyaanaatti magaalaa xureessuu fi faaluu danda'an jiraattonni sirnaan dhabamsiisuu qabu kan jedhan ammoo Daayireektara Ejensii Bulchiinsa Qulqullinaa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaati. Dr. Isheetuu Lammaan ayyaana Faasikaa bara 2016 sababeeffachuun ejensichi tajaajila idileen dabalata tajaajila kan kennu ta'uu eeranii hawaasni gochoota dhabamsiisa balfoota seeraan alaa irraa of qusachuu akka qabu hubachiisaniiru. ዛሬው ዕለት በሁሉም ክፍለ ከተማ በሁሉም ወረዳ አጠቃላይ የነገውን የስግደት በዓል ታሳቢ ያደረገ ስግደት የሚከናወንባቸው ኩታሌ magaalaa hundatti sagantaa sirna sagadaa boru gaggeeffamu sababeeffachuun manneen amantaa ortodoksii hunda keessatti sadarkaa jedhamutti hojii qulqullinaa hojjechuu irratti argamna. Guyyaa ayyaanatti afteewwan garaagaraa jiraachuu danda'u. Isa kanas sirnaan dhabamsiisuuf akka dhaabbataatti qophii barbaachisaa hunda taasifneerra. Hawaasni afteewwan yeroo ayyaanatti mana keessaa bahan qaama dhimmi ilaallatutti kennuuf dirqama qaba. Hojii gaggeessaa olaanaan tajaajila humna elektirikaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Gabayyoo Likkasaan gama isaaniitiin ayyaana kanarratti addaan ciccitiinsa humna ibsaa to'achuuf qophiin gahaan taasifamuu eeraniiru. መቆራረጥን ኬስ ካጋጠመ ደግሞ ፈጥኖ እርምጃ መውሰድ የሚያስችል በቂ የግብአት rakkoon addaan ciccitiinsa humna elektirikaa yoo mudate tarkaanfii ariifachiisaa fudhachuuf qophii gahaa taasisneerra. Kanaan dabalatatti maamiltoonni kaardii kaffaltii dursaa fayyadaman guyyaa ayyaanaa fi guyyoota tajaajilaaf cufaa ta'anitti giddugalootni banaa ta'an Hayaat, Wasan, Kaazaanchiis, Kiiloo 4, Lidataa, Labuu, Ayyar Xeenaa fi Qaallittii isaan kun yeroo hunda tajaajilanii kennu. Kana waan ta'eef giddugaloota kanatti deemuun guyyaa ayyaanaatti fayyadamuu ni danda'u. Finfinnee magaalaa tajaajilaan lammiileef mijattuu fi filatamtuu taatee uumuuf hojjetamaa jiraachuu seektaroonni kunneen ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisaniiru.